La 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 lay lay. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota BMM Oro Buzex multi media jechuudha qabeenya Oromoo qabeenya hunda keessanii qabeenya qofa otoo hin taane kan hunda keessaniiti guyyaa irraa immoo bifa hin beekamneen bifa karaa biraatiin isinii dhufee jira. Egaan akkuma beekamu muuziqaa indaastirii muuziqaa keessatti weellistoonni namoonni uummanni kan beekuu fi kan ajaa'ibsiifataa oolu weellisaadha sagalee isaa kan dhaga'amu jechuudha. Garuu dugda duubaan immoo bareedina muuziqaatiif waa hunda kana guutuu ta'e kan jaallatamu kan godhan namoota hedduutu jira. Warreen muuziqaa xamadhataniif qindeessaniif babbareechan maseenqoon, kiraarri, ululleen, saaksifooniin, liid gitaarii, bees gitaarii waa hedduutu jira dugda duubaan jechuudha. Isaan kana uummanni keenya akkamittiin beeka agam galata isaan qabanii fi beekamtii isaanii ol kaasa jedhetan yaada kanaaf guyyaa irraas argame. Kanaaf har'a isaan kana keessa akkuma argaa jirtan egaa maseenqoon maal fakkaata aartii keessatti ogeessi kun immoo maqaan isaa eenyudha? Mee aartii keessatti gumaachin taphachaa jiru maal fakkaata? Gara isaatti dabarsa baga nagaan dhufte uummata dubbisi kun uummanni koosii eegaa jira. Baga nagaan dhufte. Galatoomi. Mee maqaa kee himadhuuti wal bari uummata kee. Maqaan koo Geetaachuu Taamiru Wayyeessaa jedhama. Galan irratti Wallagga Naqamtee keessatti Duuba-5 egaa gaafa eddan dhufee Finfinnee keessa gaafa dargii dhufe gaafa warri mootummaan geeddaran warri dargii duraanii dargii dargii asumatti godhadhee jala baay'ee. Tole. Kanaaf egaa amma ati aartii keessa aartii Oromoo keessatti maseenqoodhaan waa hedduu taphattu nan argaa. Baay'ee hojii gurguddaadha wanti hojjetaa jirtu. Mee sirboota eenyuufaa irratti taphatteetta warra keessaati fakkeenya ta'a jettee uummanni ittiin si yaadatu sirboota maseenqoon jiran keessaati. Sirboota maseenqoo keessaa egaa baay'ee hojjedheera garuu baay'ee ta'uu hin ta'in baay'ee hojjedheera garuu maqaa isaanii ifoonuu godhaati ani gaafuma stuudiyoo keessatti gaafa waamamu akkanaan hojjedhu abbaasaa hin beeku. Namoota maqaa dhahuun dandeessu. Maqaa dhahuu. Lakkoofta bituu dandeessu. Lakkoofta dabatiin ta'ee fi ifoonuu godhaati maaliif barbaadanii sarjii godhanii Geetaachuu Taamiru Wayyeessaa hojjetatanii dandeessu. Maqaan inni argaman dubbifamanni beekamaadha. Egaa kan nu jechaa jirru aartii keessatti egaa kun beekamaadha uummanni kanaan si beeka. Mee guyyaa irraa odoo gara gaaffiiwwan kan biraatti hin darbin dura maseenqoodhaan mee sirba tokko yaadannoofis akka nu ta'u maseenqoo qofaan akka isin taphattu kan hin barbaadu. Mee saamaloo kan jedhu sirba acee keessaati nafsi isaa nu rabbi nuuf boqochisuuti nu dhaggeeffachiisa isaa wajjin turre mee xinnoo nu hordofna. Saamaloo nimbaati. Yoo yartuun nama nyaarte maal sabtaanii laalu nyaara dhowwatu malee banyi gamaa motobii. Anis walaloo san ka lagisa ndabata me sirba tokko si sirbu kam filatu jira tun musin sirba kam dura rakon kap agada birra nyoftu daga gambelo shagisi yada ansinara dayatani le dure malo. Zename uktu magagaga magagayan siyarada jeringe madosi wamu esa todara walbana manna pake jimma kesa kanna gade zirayatu jalala ke tirra kesa kangaran ke jipayatu padam nanya da fitina marela nanuga bishana marebu yada tendu e butukana ko
la 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 lay lay. Agedabra biyotula gadam bello shagiziyada azinarat yatalile du imalo Agedabra biyotula gadam bello shagiziyada azinarat yatalile du imalo Ola gaba gezabazu arega shekabaniti Golfamata sitarazu bareda ke sakamivi Mazenko gona karta ishe kamura ulle Min mango na karta ishe kalola jle Nanyata pitena mabeda Nanuga bishana marebu Yata tendu butukana Getacho thamru daga ko margayetan arkisa katti maseko kana kagodu ina sabsisa baye chuda baye namoni durani ro dur ro asomnu ro joluma kenya maseko no bate de mazmari jelen azmari ga bajani mo kana ma jeramiti tinwa kada tudo wana kasal batlalan arragaru musikan aban adunya akatauf kesati mo gae mesha ada kanan akasitin ummata oromo satawti sirbota musikan gabara dunyati musika kana barechudan hojii guddaa hojjeta isa kanaaf uummanni keenya gamanumaan akka beekuun barbaada Geetachoo Taammiruu ati sega baay'ee nama jabaa ta'u keeti mee ati bara dargii naan jette ati muuziyeemii dhaabate moo kam bara dargii turte beeksisa gaafa dargii jechuun kooyi gaafuma warri bahe kun gaafa naannee garee yeroo sana nagaranii garee maalii fi nagamte keessa gara mana baankii jira gara gade gara gejella baankii tokko jira hundumtu mana cufee bahe bakatanii wayyaaniin garte jedhaniitu biyya hundumtu balbala cufee deeme babbaqataa jira achii booda immoo namni wajjin konkolaataa gadhiisaa wajjin deeme gaafa inni ga'u garuu isheen galtee tun ta'een qoshashaa gubaniitu aara argameetu gubatee kozii wayii gubaa turan aarri sun argamee jennaan galte wayaan dhufeeti baqadhaa nu gubaa jirti baqadhaa tokkoffaa immoo dudubbatamaa waa'ee isaaniis amma nyegeetti garee chibooda finfinneen dhufee warri mul'annoo ajaa'ibaati finfinneen dhufee akkuma dhufeen yatoofisaraa bira dhaabadhee waa'ee seenaa baay'eedha finfinnee biratti gaafa yatoofisaraa dhaabee akkuma dhufeen egaa finfinnee keessan beeku amaariffaa kana hin beeku waanta tokko tole tokko akkuma hukumdaa kan natti gaabbatu eewwan hin beekan nama tokko hin beeku iddoo sana taa'een gadi hin buune iddoo sana taa'ee iddoo itti beekan balbala taa'ee yatoofisaraa ittuma sana taa'een biyya bare achuma teessee jechuudha. Biyyan bare. Kun egaa konfidensiidha namni biyyaa bahu tokko ani finfinnee gaafa dhufe wanni cimaan na rakkise fincaan tuna qabee lafatti wallaalee yeroo jalqabaatiif jechuudha. Hoteela hin beeku waan tokko hin beeku. Hagan mana nama fira namoota hiriyoota maatii isaanii as jiraniitti baay'ee rakkisaadha haalli isaa ulfaataadha. Kanaaf baga nagaan dhufte baruma sana yuuti. Mee seenaa ta'uu keessaati biyya alaa kanas naannoftee itti fakkaata muuxannoo biyya hambaa kanas qabda. Maaliin deemtee akkamitti deemtee eessa deemtee akkamitti galte? Maaliin deemtee? Gaaffiin baay'ise? Maaliin deemte jechuun miilaan deemu saraa akkamii? Xiyyaaraan deemu? Xiyyaara baay'ee deemu. Xiyyaara wanta yeroo kana akka biyya alaa deeme sarkisii Itoophiyaa kan jedhamu jiru. Okay, sarkisii? Jiimnaastikiin hojjetan jira gara Laambiratti kan jedhamu. Okay. Namichichi adiidha. Mark Laachaans jedhama. Okay, Mark Laachaans. Mark Laachaans. Okay. Adiidha Kaanaadaawwiidha. Achii booda Awwaqee Ammaru kan jedhamu ammayyaa Ameerikaa keessa jira. Ameerikaa jira jechuudha. Isaan tuna fuudhee deemee achitti nagashanii akrobaatii kan hojjetan ture. Achii booda jedheen akrobaatii irratti immoo wanta tokko ta'e harki koo kun cabsee? Tuma ispoortii jiru. Chumaanii opereeshinii ta'e. Jarmaniitti kan opereeshinii ta'e akkas ture harki koo. Jerman? Tole amma kunuunsa amma jalqaba Ameerikaa deemte moo Jermanii deemte? Jalqaba Hoolaandiin deema Amsterdam. Tole. Achi deemeen achi booda
Sponsori agak apa cedenu sponsori itu mulai kata. Gak apa dia nu hero kan babi lemon jenu. Dia gua gado kut hero afurfarin. Hero afurfarin tan. Tole. Sagal tabi toko kasih cat. Tole. Sagal tabi cat. Sagal tabi toko kasih. Amma sagal tabi torbat dia mandur. Deebitee malee maa turte jechuudha. Akrobaatiin ani kan deemtu. Amma gara akrobaatii irraatii gara aartii Oromootti seentee jirta. Durumaan maseenqoo taphatta turte jechuun odoo akrobaatii kana hin baratiin dura maseenqoo dandeessaa turte. Lakki maseenqoo hin danda'u. Maseenqoo achumatti hin baree achumatti maaliif sarkasiin suni maseenqoo aartii muuziqaa wajjinidha kan deemu. Kan deemu. Baandii hojjedha kan deemu. Effektii faana hojjedhan ture. Amma antanii isaan jiru malee tuun sitti agarsiisa ajaa'ibattu. Dokumentii suni. Dokumentichi. Amma na bira jiru. Malee sitti agarsiisa ture. Baay'ee BBC faana gaafatanii baay'ee achitti gaafa wajjin deemu guruuppi nama 30 taanee fadeemu. Achi keessa yeroo hunda anan kan deemu. Kan deebi'u kan nama deebi'ee deemu. Kan deebi'u warra kan badu. Achumaan badu. Okay biyya alaa carraa sana arganna. Achumaan badu amma dhufa. Achi yeroo alaa kudhan deemeera. Dan dufaan deemaa. Amanamaa taate jechuudha biyya achi wada safara keessa maal naan ambara keessatti waaliyaan ani naan jedhu gorna bee. Waaliyaan maal? Waaliyaan kan akka bosona tokko jechuun kan naagal. biyyaan baatu. Biyyaan baatu asuma kennaan nuti. Asuma keessatti asuma keessatti ana jedhu achi booda bakka amma sarkasiin sun bittinnaa'ee anis akkana baay'ee keessan galee mana hidhaafan ture waa'ee tokko dubbuudhaan. Dubbuu baatiin wanta seenaa kanaaf haati. Egaa. Achi keessa mana hidhaa waggaa 10 ture. Achitti maseenqoo baratte? Achitti dha bakka sirriitti baratte. Okay baay'ee gaariidha. Hojjetee wanta baay'ee baradhee. Ofii humnaa. Barumsas. Waa'ee seenaa kana seenaan kun ammasitti garuu baay'ee garuu baay'ee gaariidha. Gabaabumatti amma wanni nuyi jechuu barbaannu gaa maseenqoon amma yeroo ammaa kana Geetaachoo Taammiruu hojiiwwan inni hojjetu keessaati muuziqaa sirboota namoota garaa garaarra maseenqoodhaan bareechee maal jedhee kan taphatu isadha iddoo garaa garaatti jechuudha. Akkuma kanaan dura dhageessanis agartanis maqaan barreeffamii irratti barraa'u Geetaachoo Taammiruu jedha. Isuma kana kun mucaa gumuutu fakkaata garuu Oromoodha. Kanaaf kan nu waraabaa jiru immoo Maamoot Ijoo Kallachaa Film Production yeroo darbe akkuma peejii komeediyaa muuziqii Baarsaa peejii irratti suuraa sana maxxansinee turre Kallachaa Film Production akkuma ammas nu wajjin dhaabbate kan nu waraabaa jiru isadha. Deebi'ee bilbilli achirratti yeroo sana peejii irraa agartan sun kanuma isaa dhaabbatichaati. Dhaabbata kana guyyaa keessa sa'aatii 45 guyyaatti sa'aatii 45 guutuu argachuu dandeessu yoo inni gidduutti rafes maashiniin irra rafu waan ta'eef. Kanaaf isaanis subscribe godhaa nunis BMM Oromoo subscribe godhaa daawwadhaan jedha. Mee amma gidduutti wal taaneetu lama taaneen waan kana wajjiniin maal agarsiifnu waan tokko muuziqaa tokko affeerruti. Yaadni koo yaadni koo yaadni koo kilebiidha yaadni koo tola ay isumatti fuuna mee waan fedhi ati na jammarsiisan isin hordofaa asitti fufaati. Yanniku gamaketi yanniku sibira gamako lebine yadana lebina ogarano zanane dubamane dara yanniku mamageti yanniku sibira gamako lebine yadana lebina ogarano zadabe dubamali dara akamada guba ganigara gube ofirava male aninka burriba imimanar jase yada kinga gabe afuran papadu irriballe dabe yanniku gamaketi yanniku
Sibiru gama kunde bine yadalale bira ogarano zada be duba malintara Jalo zaman bandi ko batra pane waai bandi kaase waai adde yero amma kana kita chota meruda meeshaalee muuziqaa guutummaa fi montaarbu gosa barbaadan walut yesuudhaan ayyaanaaf isa ta'u eebba mana keessaniif haa ta'u waan feetaniif haa ta'uti cidha keessaniifis hunda isaatiif iyyuu meeshaalee hunda isaa guutuudhaan baandii weellistoota of jalatti qabate yoo feetan meeshaa sana kireeffachuu dandeessan muuziqaa wajjin montaarbu waa hunda kana yoo barbaadan immoo weellistoota wajjiniin qabeetan isinii fida bakka isin jirtanitti isiniin jedha Geetachoo Taammiruu kanaaf ishee kana akka naaf qabattan gamanumaan isinii beeksisa. Komedian Buzex Pohatsa mo banding kabugaru okay nuti gama keenyaan hojii aartii muuziqoota garaagaraa barreessuu fi yadaleessuu fi akkasumas weellisuu fi komedeessuu fi dhaabbata keessan beeksisuudhaaf isin cina jirra. Kanaaf ammallee irra deebinee kanuma isinii dhaamuu barbaanna. Ati ofii keetii mee uummata Oromootiif maal dhaamta? Mee wanta jettu aartii Oromoo irratti uummanni keenya deeggarsa akkamii godha? Gumaacha abbootii fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa waan sarraa eegamu qaba aartii guddisuu keessatti. Uummanni hawaasni waan sarraa eegamu qaba. Wanni sarraa eegamu maanni waan dhiyaate tokkollee daawwachuu ilaaluudhaaf YouTube kanas fayyadamuu danda'uunii fi sun gama keetiin dhaamsa qabdu yoo jiraate na dabaliiti. Kallachaa film productionis amma yeroo ammaa kana dura dhaabatee yeroo isaa akka deemneef uummanni keenyas akka xinnoo guri isaanii kana na jenneef mee dhaamsa kee Geetachoo Taammiruu. Baay'ee jecha baay'ee na jechi gaarii na yaadachiise. Dhugaadha. Aartii Oromoo keessatti aartiin hin guddanne jiru gadi hacuucamee jira. Garuu maaliif hacuucamee tokkoffaa seera muuziqaa kan hin beekne jira. Akkuma tasaatti kan amma beektaa kan sirbamu malee seerri muuziqaa qaba. Seerri muuziqaa jira. Seeraatiin seera ulaagaa isaa guuttee deemu qaba. Maaliif kanaafidha hundumtuu amma kan tokkoffaa immoo beekamne bakka kanaafidha. Ammadha kan Oromoon sirba jalqabe kan duraan cumaa turte. Tokko kan sirbine afaan ishee duwwaatuun ta'e akka ishee hundumaa qabame. Beeteefi amma garuu diriiraa jirti itti fakkaata. Diriiraa itti amma beekamaa jirti. Maalidha kan hin barbaadu manuma abbaan qabeenya qabatu qabu Oromoota kana warra sirba kana warra aartii guddisuu barbaannaan warri qabeenya qabatan kun mana barumsaa aartii maaliif hin banamne amma gana argeen beekan yoo naa godhe habashoota kan qabanii tokkoffaa amma kana gadi godhe immoo kanatti fakkaata. Waa'ee iskeelii kan jedhamu seera masiinqoo seera kiraara ta'uu maal waa'ee nootaa kana kan jedhamu sana seera masiinqoo kana hundumaa hin beekan. Maaliif gadi keessa taa'ee gadi yeroo fide kan isaan sirban. Fedhii maqaa waan qaban bakka humnaan beektaa. Amma waaqayyo godhatu diriiraa jiru garuu barumsa kana mana barumsaa kana baranii barsiisanii barsiisanii akkuma eebbisanii akkuma yaariitti nuti biyyi kana jedhamu. Dhugaa akka yaarii kan akka miteemmeessa kan jedhamu walitti qabamee iddoo biyya tokkotti Oromaa keessatti mana barumsaatu hundumtu dhufee kan itti baratu. Banee tuubanii ani dhugaadha. Ofii isaaniitiifis fayyadamuudha. Ijoolleen keenyas manuma baatee akkasumattiin sirbuu fi waan sadarkaa isaan eeggannee fi madaalli isaan eeggannee jechuudha waan gaarii hojjechuu danda'u. Sirba duwwaatu hin ta'in waa'ee diraamaa kana jira waa'ee ittiin kana kiroogiraafii kan akka itti baramu akka itti arreenjimentii godhu akka hundumaa kana akka mana tokko keessatti iddoo tokkotti arreenjii kan godhamu kan walaloo baasu kan yeedaloo fi walaloo kan baasu. Attuma achi keessatti stuudiyoo akkuma stuudiyoo jecha akkuma stuudiyoodha. Asitti immoo akka mana barumsaa akka yaarii kan jedhan kana. Bartee? Naagalee adige. Maaliif wanti amma itti jalqabame dhugaan siin jedha kan nageenya kan guuramanii dhufu achumatti bakka. Maali keessa isaanii jira Oromoon hundumtuu sirba bakka baay'ee jira aartii guddaa jira kan as keessa jiru baay'eedha beektaa. Baatanii deemu iddoo kamitti akkuma meeshaa tokko
Baatee nama baay'ee nama baay'ee beekan. Kanaaf amma gabaabsanii jechuudha. Isaan deeggarsa kana gochuu qabanii. Uummanni immoo amma waan ati hojjettee weellisaan tokko weellisee gad diriirsu tokko akka yuutuuba irratti yeroo hedduu miliyoona gallaan uummanni keenya ililcha. Akka baay'ina keenyaatiif silaatii akka faranjii tokkotti ilaalamuu dandeenya. Sun immoo hanqina ilaaluuf ilaaluu tokko ilaalee ma ba'a. Tokko immoo ilaaluma sanayyuu irrakkisa yuutuuba sana fayyadamuu irratti rakkatu. Garuu wanni cimaan jiru aartii Oromoon na laallata namicha beekuutu hin taane weellisaa sana beekuutu hin taane aartichi kan kooti kan koo baadhatee deema jedhanii sheer gochuu feesbuuk irratti imo irratti sheer gochuun waan tokko hasaaraan qabu aartii keenya guddisa. Asumaan egaa waa'ee weellisaa tamma jette irratti gurbaa tokkotu waltajjiitti ol baha. Waltajjiitti ol bahee sirba eegala. Sagaleetti sirba kana iskeelee ammatetti kanan beekun. Muuziqaan waan biraa jedhaa inni jedhee mayyuudha qofaadha. Muuziqaan rakkataniiru hin kutummoo addaan sirbee muun fixu. Sirbee ziyyee ittiin uummatii gurra qabatee rakkatee gaafa inni xumurutu hunduu lafaa ol ka'ee harka rukutee fi gammadee akkas jedheetii gadi ba'ee gaafa inni akkas uummata keessa deemaa jiru akkam ture sirbi koo jedhee nama tokko gaafate. Sirbi kee ajaa'iba! Sirbi kee ajaa'iba garuu otoo televezyiiniidhaan ta'ee baay'ee gaarii ture. Maaliif baay'ee gaariidha miti televezyiiniidhaan maaliif jettenna silaa cufeen ta'a ka'e. Ulfaadhaa isiniin jenna Maammoot Hojoo bakka kallacha film production atillee galata guddaa qabda. Namoonni viidiyoo hojjechuu barbaadanis hojjettanii qabdanis gara yuutuuba kanaa hordoftan isinii wajjiniin hojjechuudhaaf fedhiin keenya guddaadha. Fiilmii akkasumas koomeediiwwan garaa garaa kan ofii hojjennu cinatti kan namoota kan biraas promoot gochuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Kanarraa xumuruudhaaf mee waan tokko ittiin jennee diimna qoy. Maal goona beektaa? Irraa xinnoo mata bina malee baay'ee sirbaan oolu. Dandeessamii kan? Ni teeri. Asirraan jedha wal tokko. Al tokko nan jedha. Magaomi ya zololo kilenzi razu dabi kotu ya buzeko chasata bilenzi nyatu. Magaomi ya zololo kilenzi razu dabi kotu ya jekoko chasata bilenzi nyatu. Barapantu baay'eemi ngatu amma baananiire kana baamurra willeemi lachuu mamma daalaniire marrataan jajjaabaraase ngaraasu kamaana saate hamataa gargaanu baase akaawuf kadaala saate muka oomiyaa sololo kileenzi raasu. Dabi kotu ya mamoko nasada binenzi nyatu. Kallacha film production anas akkasumas Buzex Bohar Safi Tamru waltaanii sagantaa isaanii xumuranii jiru galatoma ulfaadhaa bakka jirtanitti subscribe share godhaati. Do share. You have to do share. Yeah, you have to make share. You have to hit the bell by box or